Hayyee shamaan kafuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu warroottan sooshaal miidiyaa kana irratti argaman hundi keessanuu baga jiraattanii appilikeeshinii tokko isinii qabadhee dhufee jira. Appilikeeshiniileen akka isin gammachiisu abdiin qaba. Appilikeeshiniin kunilleen kunooti bareedaa isiniif liinkii isallee yuutuubii jala isinii kaa'a. Warri yuutuubii kiyya aadii hin qabne dhuftanii akka gartee nu gargaartan saabskiraayib gootanii fatiin ka abalee jedha kunoo maqaan kiyya kana dhuftanii saabskiraayib gootanii akka nu gargaartan abdiin qaba kunoo isa kana. Kanaaf nu cinaa dhaabadhaa isiniin jedha ilmaan Oromoo hundi keessanuu karaa barnoota kiyyaatiin tara. Barnoonni kiyya har'a appilikeeshina isa kana palaastorii keessa seenne zeeg jechuu kana isa kana jechuudha. Isa kana yeroo seenne waan duraan buufadhee jiruuf open jedhee seenaa isa kana jechuudha. Dhifama shabakaa laafaadha xiqqishoo. Qoomee shabakaa xiqqoo irraa lafa irraa bahee irra deebi'a. Appilikeeshina imoo hayyee appilikeeshinii isa kana xiqqoon obsaa shabakaa baay'ee laafaa ta'eef akka kanatti isiniin dhufaa kan tokkoffaa kanarraa kan fakkeenya wal perkeyoo kana isa kanarratti yoo gattu hine beeksisa irraa deebitanii isa irra yoo gattu hine waan adda addaa fuula jawwaala keessan irratti hidhachuudhaaf waan baay'ee nama gammachiisu kan akkaan tolu fuula jawwaala keessan irratti hidhattanii bifa adda addaatiin gosa hedduun as keessa jira jechuudha. Irra olooftanii gosa barbaaddan nama mee kanuma irratti haa hidhadhu isuma kana haa jedhu iddoo kana nan tuqaa. Bifa kana jechuudha. Danka jedhu kana dhooytan. Danka yoo dhootanii daawuloodii jedhu kana irratti gad dhooytan. Kanas kana jedhu siiti hoom sagalee jedhu kana irratti isa kana irratti tuqxan jechuudha. Akka tokkoffaa feetan kan lammaffaa raawwansi jawwaala keessanii fuula jawwaala keessanii jechuudha. Gosa barbaadan irratti jechuudha dhoottanii irraa deebitan jechuudha. Irraa duuba deebitanii dhiifama beeksisa wayitu dhufee na obsaa isiniin jedha. Irraa duuba deebitanii beeksisa ammas isa lammaffaa kana dhootan viidiyoo welfare kan kana viidiyoo isa lammaffaa kana dhootanii kunilleen akkasuma fuula jawwaala keessanii waan bishaan adda addaa waan taphataa waan barbaadan jechuudha. Waan baay'ee namatti miidhagu jechuudha. Akkaan namatti tolu fuula jawwaala keessa irratti hidhatan akka barbaadan kan gubbaa kan raabzii jala jechuudha. Hunoo kana isa kana hundaa gosa barbaadan jira jechuudha. Isa kan amma kana irratti hin dhawadhaan himee ibsa kana irratti hin dhawa jechuudha. Fuula jawwaala keessa irratti dhawatanii hidhamee jira jechuudha. Makiin hidhamee jira. Kanaaf irraa duuba deebitanii dhiifama xiqqoo nama oolchaa. Beeksisni adda addaa waan na jenkuuf irraa duuba deebitan beeksisa kana. Kanaaf amma hidhamee jira jechuudha. Isa sadaffaa kana kan xirrii jechuudha. Sadaffaa kana irratti hodhattan xirrii jawwaala keessanii raabsii adda addaa amma kana hojjettu bilbila keessanii jechuudha. Gosa barbaadan jechuudha. Gosa barbaadan jechuudha. Akka keessa bareedu ilaalattanii irratti hidhachuu dandeessu. Barbaadan jechuun waan feetan irratti hidhachuu dandeettan iddoo kana irratti feetan xirrii feetan
bilbilaa waan adda addaa irratti jechuudha hidhachuu dandeettanii achii duuba irra deebitanii kan afuraffaa kanarra dhuftan risaalaa jawwaala keessanii gosa barbaaddaniin isa barbaadan kanarratti dhawattanii yeroo miseejii miseenjeraan waastaappiin waan adda addaa seenaa jechuudha gosa barbaadan irratti jechuudha hidhatuu dandeessanii nama kanuma irratti dhadhaa jedhu isa kana jechuudha akka feetanitti irratti hidhatan jechuudha gosa barbaadaniin irratti isinii bakka waan akkaan nama gammachiisudha waan baay'ee ofirraa qaba kanaaf agartee akka itti fayyadamtaniin isiniin jedha appilikeeshina kana liinkii isaa yuutuubii kiyya isinii kaaya kanaaf jechuun waan barbaadan irra kaa'attanii feetan hundisaa seef goota silleen tuuxanii seetiin keessatti feetan banachuu dandeettanii waa tokko isin hin rakkisu kanaaf akka itti fayyadamtan abdiin qaba amma waan ree fuula irratti dhadhe hunoo bishaan fuula jawwaala kiyya irra gaddeemu kun barnaamija kana jechuudha kanaaf akka itti fayyadamtan abdiin qaba warroonni akkuma reebsan jee yuutuubii kiyyaaf haaraa dhuftanii akka saabskiraayib gootanii qolqaartan kabajaaf jaalalaan isin gaafana ilma oromoo nu bira dhaabadhaa jajjabaadhaa barnoota kutaa biraatiin hanga walitti deemutti naaf jiraadhaa isiniin jedha